dalagatu ufiifuyyuu dadhabbii qabaa boqonnaan godhadhaa deemaa boqonnaan godhatanii takka lammaffaa nama na beeku nama qaamaan na beeku nama na wajjin nyaate faate dhuftee viidiyoo deemii kaasi naan jette adeera kiyya deem kaasi daawwaa natti gochuu deemti ani siin beeku na seeti deem kaasi daawwaa na goote mee hagas takka rabbii jaartii tee nagaa na hafuruti dhufee dubbisaalillee gaafa siin deette hin jettu sagateen Suma akkasuma haasoo gogaa kalaas haasoo gogaa namni eessaan jiraata eessaan guddata maaf wal dhala ummata keenya har'allee ni dhalcha borillee mucatti siyaa godhuuti hin dhalchina baay'ifnee sadii wanti si harkaa ta'ame kun bar waan takkaa hin ta'aminiidha. Waan takkaa hin ta'ame waan taate irraa dubbatama. Hundatti nan ulfeessa kalaas. Ulfeessa dhiyoo barbaadde godhanii garuu wanni akkanaa kun sirrii miti. Yoo dogoggora akka reefu gisee haati faatee faa jirtu son jette taate sirriidha. Tasa ba'uu danda'a rakkoon tokkii ta'uu danda'a. Adeeroo kiyya warri masqat kana keessa dhagaa qaamaan dhufnee mari'anna dhageessanii. Rakkinni hin jiru. Akkasiiti gannaa bu'aa jechuudha gannaa bu'aa. Nee namoonni biroo argadha. Qalbiin ullaan jechuudha sitti nurra taphatti. Kottu achi kutii rafnee boo meerraa kutii deemu. Kottu asiin. Kottu asiin kaameraa achi kana galchatee masiin. Ada kuna umman garaadha jedhee akkasitti iyyuu dammallee garaa kanaan dura booda uummata butaa achi deemu raf deemu. Deemu raf ol kutti raf sirri mara dhokka kaameraan hin deemeetti. Alhamdulillah jechuun wallahi haga butor batu furama dirbilipsi jabeesi. Itu beneran di saat gering-gering isa. Warri video YouTube go tani jalan buka bakka. Waan jiru osoo haala gaariidhaan mariin gaariin godhame dhiifama na gaafattanii dhiifama sin gaafadhaan balaa luka keessan jiratti gakkufaan oola suuraa kiyootii ga fuutanii bakkitee meeqaman tasitanii miila dhiifama sin gaafadhaan deemaa suuraa kii kaasa namni suuraa kii hin kaafne wallaahi ilaalcha mataa keetiitti gaggara galchitee akkas dalaguu jirte jechuudha rabbitti si gaafata dhageesse namni suuraa kii akkas goote rabbitti si gaafata dhageessanii jirtanii warra jimmaatiin deema wallaa itti gaafatamuu jetta viidiyoo ani ummata viidiyoo kana namaan ittiin cabsuufii miti wayyin ittiin balleessuufii miti waan hin taane irratti ittiin zannatuufii miti an viidiyoo kana jechuudha natti tolee gadhiise isinii galee akka jechuudha namoota hedduudhaaf viidiyoo kiyya keessan dhaamsa kiyya galfachuu gadhiise bakka dhaamsa kiyya abbaa keessa galcha viidiyoo kiyya buda haasit akka malee deemaa seechi kolkolii as jedhaan qabuuti jasbaa viidiyoo akkas irratti hojjette jechuudha badasi shama akka keetii kana hojjete irratti rooytuu waan akka gara malee jasbaa faateen asirratti waa dubbattammoo keebee iki deemi obboleetii diya deem kee sirreeffadhu waa'een keessan hedduutu isin irraa hanqatee jira dhageessanii isin hundi jechuudha ijoollee nama dargaggeessa nama sira taa'ee suuraa kiyya viidiyoo kiyya gara adda addaa sheer godhu jechuudha agartanii jirtanii jireenya hedduutu banaa isin eeggatu ta'a isinii galee jireenya hedduutu banaa jira qaawwa jira bakkitee hedduudha qaawwa qabdan deema qaawwa keessan sirreeffadhaa waan keessa irratti cimaa hojjedhaa deebii haati immoo waa'ee namaa haasawa ummata horii ana miskiina rabbii kana amantuun
Kamiidiyaa gara takkaa ol ba'ee suuraa hin argitaniin been guyyaa takkittiin asirra hojii gannaa farsitan. Hoolaan gowwaan hundi jechuudha. Ammoo faateen jechuudha dhugaa rabbii. Faatema jechuudha. Sanuu keessatti iyyuu piliis faatee harargeen na arrabsu jira jechuudha. Maal yoo jaarsa dhabdan isin fuunaati nutti asima dhugaa hedduu jira ijoolleen. Faatee sakkaaraamii dhufee na arrabsa sitti jechuudha. Sakkaaraamii sani ummata ka jaartii garaa gullaa gabbaase sani ka jaartii garaa maal sani ummanni inumayyuu waran erga siyaasa deebee maal godhe beetanii dhugaa viidiyoo hedduu waraabbadde maal jettanii nan viidiyoo hedduu waraabbadde kun olaala ani isin garsiisa tiitookiin keessatti ummata jazbaa an viidiyoo hedduu waraabbadde erga siyaas viidiyoo hedduu waraabbadde es keessa qabee kaalala agartanii maaliif natti tole kaa hojiidha karaa feemesii ittiin ta'u argaddee jira bushtii natti toltanii isin na arrabsitanii ganna buuftanii na ajjeeftan akka keessanti isaa Raga kolfisiisa deega wallah kolfisiisa akkamitti akka ani fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti akka ani daamu sirreessitanii dildila naa taatanii beekaa namoonni viidiyoo kiyya akkasuma qeequmsa waan adda addaa naa gootan dhugaa rabbii maaliif har'a jechuudha aa jedhee baradhe inshallah jechuudha nan eebbifama ji'a tokko keessatti haasoo sirritti nan bara akkaataatti nama arrabsan jechuudha silaa nama arrabsuudhaaf nan bara na achi booda kalaasi wal horanna isin horanna